Akkam jirtan lamaan sa'aanumaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota OMN oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne isin dhageessifnaa aan Muhammad Fansalleeti. Koloneel Gammachuu ayyaana hidhaa yeroo dheeraa booda hiikamanii gara maatii isaaniitti dabalamuun dhagahameem. Koloneel Gammachuun kaleessa mana murtii waliigala federaalaa dhaddacha jibbaataa sadaffaatti dhiyaatanii dhimmi isaanii erga ilaalamee booda haal duree tokko malee akka hiikamaniif manni murtii ajaja dabarsee ture. Poolisiin kaleessa ajaja mana murtii raawwachuu diduun Koloneel Gammachuu mana hidhaa bulchus har'a hiikamuun isaanii dhagahameera. Tibbana poolisii fi abbaan alangaa federaalaa maaliif ajaja mana murtiirraan tarkaanfatanii Koloneel Gammachuu akka hidhaa tursan gaafatamanii nuti waan ittiin nama kana himannu hin qabnu komishinii poolisii Oromiyaatu adaraadhaan nu bira kaa'ate. Deebii jedhu kennuun isaanii ni yaadatama. Komishiniin poolisii Oromiyaa dhihaatee dhimmicha irratti deebii akka kennuuf gaafatamus akkam hin dhihaatin gabaafne turre. Koloneel Gammachuun bu'uura ajaja manni murtii federaalaa dhaddacha jibbaataa dabarseen hidhaa yeroo dheeraa booda hiikamanis hogganoonni adda bilisummaa Oromoo hedduun ammallee hidhaatti argamu. Mikaa'el Booran, Kennisaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, Daawwit Abdataa fi Gadaa Gabbisaa isaan ammallee hidhaa jiran keessaayi. Haalli fayyaa namoota hidhaa jiran kanaas akka yaachisaa tahuu OMN maatii fi namootatti dhiheenyaan dhimma isaanii hordofan irraa odeeffannoo argate bu'uura godhachuun gabaasaa tureera. Hooggantoota baa'oo hidhaa jiran kanneeniin alattis qeerroo fi qarreen dhalattoonni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman badii tokko malee itti fufiinsa hidhaatti daramaa jiraachuun ni beekama. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Gandabaratiitti jiraattonni gandoota Bidaaruu, Goobaa fi Kaloo Badhaasaa dararaa waraanni mootummaa nurraan gahuuf dadhabannee bosonatti baqannee jirra jedhan. Uummanni qe'eerraa buqqaafame kun rakkoo ammaatiif saaxilamee jiraachuun himameera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom itti fufiinsaan dhaabbaticha hooggananiif irra deebiin filate. Dhaabbatichi yaa'ii waggaa kan marsaa 75ffaa Jeneevaatti taa'aa jiru irratti Dr. Tedrosin hoogganaasaa waggoota 5 dhufanii gochuun kan filate. Dr. Tedros weerara dhibee COVID-19 dabalatee qormaatawwan jajjaboon bara hojii isaanii marsaa duraatti dhaabbaticha mudatanii turan. Hooggansi yeroo dhaabbatichi qormaata jajjaboo keessa seenetti kennaa turan irra deebiin filamuu isaaniitiif akka sababaatti dhimmoota dhiyaatan keessaa Dr. Tedros amantaa dhaabbatichii fi biyyoonni miseensa dhaabbata fayyaa addunyaa irratti gataniif galateeffatanii jiru. Walibdeetii fellefooleen qaburraa ka'uun namni kun irra deebiin dhaabbaticha hoogganuuf carraa argachuu hin qaban kan jedhe mootummaan bilxiginaa Itoophiyaa Dr. Tedros kaadhimamaa ta'anii dhiyaachuurraa eegalee hanga filatamuutti bifa garaagaraan mormii dhageessaa ture. Haa ta'u malee biyyoonni miseensa dhaabbatichaa biroo himannaa mootummaa bilxiginaa kana fudhatama dhabsiisuun Dr. Tedros irra deebiin carraa dhaabbaticha hoogganuu akka argataniif deeggaranii jiru. Dr. Tedros filatamuu isaanii hordofee biyyootaan kaadhimummaa isaanii deeggaran addatti galateeffatan. Itoophiyaan sagantaa AGOA keessa adeemuu isiitiin Keeniyaan carraa gabaa AGOA irraa bu'aa dabalataa shilingii biiliyoona 10 yookaan doolaara miiliyoona 86 argatte jedhama gabaasiin gaazexaa Standard Media. Akka gabaasa kanatti Keeniyaaf koota Itoophiyaatti dabarfamee kennameef galiin Keeniyaan bara dabrem gabaa kanarraa argatte shilingii biiliyoona 60 caalu. Itoophiyaan carraa gabaa Ameerikaa kan ashuuraa malee biyyoonni oomisha ittiin dhiyeeffatan kana keessaa kan adeemteef sababa mootummaan biyyattii mirga namummaa daangaa walirraa hin cinne raawwachaa jiruufi. Barkoollamaa fi digdamii lamatti lakkoofsi buqqaatota addunyaa miiliyoona 100 caalu komishiniin olaanaan dhimma baqattoota UNHCR mirkaneesse. Kanaaf sababni wal dhibdee hokkoraa fi sarbamiinsa mirga namummaa ta'uu kan dubbatu dureen komishinichaa Filippo Grandi addunyaan saffisaan deebii hin kennisu taanaan haalli jiru hammaachuu akka danda'u akeekkachiise. Yukireenitti aansee biyyoota akka Itoophiyaa fi Afgaanistaan keessaa namoonni baay'een baqachaa jiraachuutu dubbatama. Ijoo kan xumuraatiin Ameerikaa kutaa bulchiinsa Teksasitti haleellaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Roob jedhamu kan magaalaa Yuuveel keessatti argamu irratti raawwatameen barattoota 19 dabalatee namoonni 20 caalaan ajjeefaman. Haleellaa kanaanis dargaggeessi umrii 18 kan gochicha raawwate poolisoota yommuu ajjeefamu masaraa mootummaa White House dabalatee gamoowwan federaalaa hundarratti malaabaan gadi bu'ee akka fannifamuuf manneen barnootaa kutaa magaalichaa keessatti argaman hanga waggaa dhufuutti akka cufaman Pireezidaant Baayiden ajajanii jiru. Gara wata keenya oduun keenya ijoon kana fakkaataa bal'ina oduun keenya idilee keessa argattu hanga itti qophiilee OMN hafa wajjin turtii gaarii.